Godina Lubbaaboor aanaa Allee ganda Agaloo kilaasteraa dhaabbii biqilaa shaayee Barkalleeti kuni humna walooti. Milishoonni gandichaa yeroo guyyaa har'aa kana jechuunis hagayya 5 ganna bara 2017 kana biqilaa shaayee kan nama dhuunfaa Raddaa Qonnaan Bulaa obbo Kaasawun Isheetuu jedhamu yeroo isaan humna walootiin deeggaranu viidiyoo agarsiisudha. Egaa milishoonni keenya harka tokkoon nagaa hawaasichaa kabachiisaa gama biraatiin immoo kun akkuma argitan hamilee guddaadhaan misooma irratti humna isaaniitiin yeroo hirmaatanudha. Egaa kun duudhaa keenya ganamaatti deebinee humnoota waloo bifa kanaan hiriirsinee dubartoonni jiru, dargaggoonni jiru milishaa kana keessaa. Keessumaa immoo kanaan dura milishaa keessatti waggoota dheeraadhaaf waggoota 20f isaa ol hanga 30 kan hirmaatan as keessa jiru. Yerri kun immoo gorsaas ta'uudhaan as keessatti qaamaan sochii humnoota waloo kanarratti hirmaataa jiru. Egaa kan karoorsine hin hojjenna. Egaa kan eegalle immoo hin xumurraa. Kun dhaadannoo keenya. Viidiyoo gaggabaabaa akkanaatiin amman deebi'ee dhufutti oolmaalee hin caqabadha.